kan jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u jirra jenna mijayooni kan dhalattee godina Shawaa Lixaa ana jalduuti. Gara reenfa ilaalchisuutti deemna. Reenfi sun akka farankaa meeqa yoo ta'utti baafnee reenfi sun akka nuu maramu goonaa jechuudha. Shakkii bitachuudha. Yoo immoo shufeeraa wajjin dhugumatti du'anii jiraatan shufeerichis arginee isiis argine maal goona gaa? Isinii galee? Dhageessanii warri gastiirraa? Hin nagaama sagalee kee moo nagaama? Kanuma dubbiin jiru kanas. Okay. Amma gaa warri community itti dawwalu warri community itti dawwalu amma artisti tufa dhimmi kun garuu silkaan banne tasuma waa tokko namarkaa badaam. La imbadu. Intalli maaliif lakkoofsa nama kanaa kennite? Intalli naa waamtu boona waamtan. Ila Mubarak ama biyya kana waati jira beekta. Maaliif lakkoofsa nama kanaa eessaa fuutee kennite? Ila Mubarak. Innooti du'eera jedhamaa jira. Ila Mubarak ma. Ishi dubbadhu. Seera biyya kanaatitti akkuma wanni jiru tokko wanni nu beekuu qabnu. Nama karaa dheeraa deemu ta'ee nama mana amma si gabbee rakkoon adda addaa mudatu ta'ee jawaala isaa mobaayila isaa lafaa fuutee mootummaa yoo rakkoo wayii irra gahu maal gooti? Nama inni sa'aatii muraasaaf daqiiqaa muraasa dura waliin haasayi. Bitaakuk. ولا لسه ما أعرف لسه يعني ما يتلحل. أنت أجيك أنا أختي لموت في معلوم كلمني بالله كلمني ماشي. طيب أوكي ما لباسات شاب سكارا بفرسوداني. إيشي أما مو زينا ديسيب بانغالي شوف تشوفيريني وبلسه كوتي إندوي. Pakistani kun mun kiji Bengali yoo miti Pakistani fakkaata asatti. Obboleessumti koo hindu'ee jira shufeerichumti hojii hindu'ee jedha maara ammammo. Kun olaal kareef noonnullee morminu ka gadin dhiisanii yak dhugaa galtaan dogongorrillee isa ta'uu lakkoofsa kana eessaa buutan qoyyaa intalattiin hawaamaa Oromoo sheer godaa nama fidaa intalattiin hawaamaa hattuun Mubarak yoo manni bakka malee intalattiin lakkoofsa kana eessaa buutee kennite kaa erga shufeeriin isa taane nagaasaa eessaa fide lakkoofsa kana oromtittiin waan fideettee as jala barreeffattee turte galcha ila lakkoofsa Mubarak lakkoofsa kana kan kenne warqiidha nu maal jette obboleessa ila eessaa buutee kennite kaa warqiin ani beeku lakkoofsa kana kan namni nama jeese akkamitti namni makiinaan ittiin garagalee bakkee ta'aa bilbilli isaa banaa ta'a isiniin hin jennaan yes argitanii waan tokkichi lakkoofsa namicha kanaa yasi dabarsteeti maatitti kennite biyyatti lakkoofsa kana ibsii kenneen namicha amma Itoophiyaa kana naa kennee jette akkamsii kenne mica hunduu turti naan jedhee mica yoo kun lakkoofsa gaafa jedhee naa kenne jette maatitti dabarstee kennite. Hani hai naan jedhee mesenjaraan yookiin waa wal irraa qabnuun waatsaappiidhaan ta'u hai naan jedhee ana haniidhaan naan jedhe siin erga kooyi Suleemaa itti anima warra koominiitii itti anima. Amma dawwalaafin jedhani sagalee amma namni waraabee jira colleen namni colleen sagalee amma waraabee jira moo doomsanitti colleen koo waraaba malee wala akkasii obbiran dabarsina naa ergitu nan dagadhe lammii waraab abufaannoo ana qabsiise abufaannoon jedhaa jala deemtanii abufaannoo ana qabsiise warri jalaa warri waraabdan ergaa bakka latta itti abufaannoon waartu qabsiisee laani dhageessanii baraatan wanta barbaade jala wajjin ajandaa barbaada abufaannoo ana qabsiise ani akka jaraa miti nan qabsiise naman jedhe zufaanis hin qabamti qaalla samaay qaalla ምድር ዙፋንን ትያዛለች አቡፋኖ ተይዟል አዎ ወረቀት አለው ህጋዊ ነው አስይዤዋለሁ
ምንም ሊያደርገኝ አይችልም። እኔ እናንተ ጀሪ ቴሌ ለቀኒ ይጋፈቱ ዋንኒ አሴ ቢሰውዲ ቢየቀሮምቲ namni nafsiin namaa namicha kan harka jira jedhee amma namatti bilbilee online irratti ambachuu kuno amma bilbileen himaan nafsiin namaa nama hirka jira namni manicha beeku obboleettii keenya ati mana beeku qofaaf jala seeraatiif nama keenya kana geessita yeroo geessite shuuriidha sin gadhiisanu waraqaa waan hin qabneef qofa malee ati namicha tokko muudha namichi bilbilii isaa baafamee waan inni aase sigale waan inni nama naasaa ture waan inni shubeericha naasaa ture mormuu hin danda'u lakkoofsa isaa keessaa baa waan ta'eef dhageesse ati yoo harka keessaa qabaate maarree kan maqaa seeratiin qoyi ani qabamuun kee biyya galuun kee du'a obboleettii keenyaati oli oli miti garuu innillee kanaafuu dhaxxee mana agarsiifta amma yeroo dhaxxee mana agarsiifte yoo danda'ame namicha namni beeku hin jiru situ mana isaa beeka situ namicha beeka kunooti namichi isa kanaa jettee mana isaa geessite qabsiista yeroo namicha qabsiiste mucaan kun hin duune jala mureessiti Oromoo osoo duute annama du'e beerutii galcheen jira Baareenii galcheen jira Joordaanii galcheen jira madaamiin ofiyyuu ajjeestee shintibeetii keessatti of ajjeefte jettee bakka reeffi jiru nutti himaa turte inni kun reeffa dhokote baangaaliin illee utuu dhuguma shufeerii dhugumaa ta'e Networking Mubarak qabee jira. Taaptaa godhata. Kan jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u jirra jenna mucayyooni kan dhalatte godina Shawaa Lixaa aanaa jalduuti kan itti dhute immoo biyya Saawudi Arabiyaa maaliif akka dhute madaamiidhaan wal loltee mana sanaa baatee daldaalaa wajjin walii galanii daldaalaan immoo fuudhee arabatti kennee arabni otoo fudhatee deemaa jiruti gommaa dho'ee balaa makiinaatiin duute gaafa sanbata hospitaala galteetu dafinoo duute jechaa jiru kanaafini animmoo galgala isinii kaleessayyuu gastii keessan irra galeen turan asitti mudhaa ka'ee nu buustanii kanaaf isaan immoo maatiinis biyyaa bu'aa jiru waan saddan baafanii namatti siqee gaafatee kana jedhutu dhabame kanaaf si keenya ijoolleen immoo achi jiru waan ta'eef hin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utaaloo sagalee na cufee jira. Obboleettii keenya Saawudi Arabiyaa keessatti duute akkasitti duute qorachuu feesisaa. Warri waa'ee dhimma kanaa beektan laayibiirran jira kottaa. Viidiyoo kana immoo do'iitti sheer walii godhaa. Riipoost gochuun dagatina. Meegaa kara birti boodeen qoranna akkasitti duute. Keessatti akkasiin duuteen qoranna walumaan taane galatoomaa